Dreda Komishinara akkasumatti illee kabajamoo abbaa keenya haasawni isaa mi'aawaan yookaanis hadiisa keessatti abbaan fedhe yoo aarees abbaan fedhe yoo kararraa bahees akkuma nama meeluu miila shukkumee deebisutti qaama qaqqabatee qalbii qaqqabatee kararra nama deebisa. Wallahi miskiina tajettu san namuuni beeka sheekha keenya yeroo hedduu gizee hadiisa himu waan akkanaatiin kan himu wanni irraa jaaladhuuf sheekhni si jaalateef si jibbeef haqa jirurraa ammoo hin sirraa hin deebi'u. Yoo badiirra jiraattees bilbila dawwalee bilbilee kararraa baatee jirtaa kararra deebi'i ammoo tan addunyaa tanaa miti tan akhiraa sayyaadadhaa jee yeroo hunda namni nama gorsuu keessaafuu akka magaalaa Direedawaatti abbaa akkanaa qabaachuun qananiidha. Namni caayaa isaa jala rabbii gaditti biyya ulamaa'ota qabdu maaliif yeroo hundaa'uu miidhaan irra hin gayu du'aayin si cinaa dhaabbatanii balaa as deemtullee isaanumaatu fuula dura dhaabbatee fuuldurreetti wajji qabsaawa. Kanaafuu sheekni gaa sheekha Direedawaarraa baheeti ulamaa Direedawaarraa baheeti ulamaa Itoophiyaa keessa jira. Nuti isaa jennu gama keenya deebisnee sheekha waan xiqqeessinu sheekni keenya akka ulamaatti majlisa keessattis koree darsiitii fi akkasumatti illee gorsituurra jiruu isaatiin magaalaa guutuu biyya hunda deemee akka inni ilmii kennutti nuti itti boonna. Sheekni iddoon dhalootaa bikka biraa ta'us ammoogiin jaarmeenii fi guddinii fi ilmii fi wanni hundinuu magaalaa tana magaalaa inni qajeelchee keessaa irraa deemee odoo tahin magaalaa tana ammallee yeroo hunda gizee itikaafatis wal agarra hangam fedhe yoo deemellee itikaafa kurnan booda darsii asii galee ta'aliima kannee kararra kaayee hundaa'uu kan barsiisuudha. Ammallee rabbiin umriin haa dheeressu. Namni ilmaan gaarii rabbiin akkaan ilmaan isaatti namuuni hawwa akka ilmaan isaatti rabbiin nutillee ilmaan keenya nu haa qajeelchuun jaa maaliif ijoolleen isaa hundinuu waanuma inni niyyatu karaa inni fedhurra hundinuu kan deemaa jiranii arraan tanagaa seenaa isaa odoo namni alagaa yookaanis piroofeesarrii namni biraa hin barreessin obboleeyyan kiyyaa yaa'u wanziiraas jira hundi isaanii barsiisanii kitaaba kana kararra kaayanii kitaaba abbaa isaanii abbaa keenya qofa odoo hin ta'in abbaa biyyaa ta'uu hubachuudhaan ilmii kana waan inni keessa dabre kana namni irraa barata nama dura jiruuni seenaan namaa gizee nama rabbiin godheef qofa seenaan barreeffamtee namni riifaransii godhee irraa kan barachuu danda'u. Ulamaa'ota meeqaa jira hiree harkanaa kan harkatiin warra fuula rabbii galee maqumaanii beeyna malee seenaa isaanii irra guddaa dubbisuu kan dandeenye nabiyyoota qofa alayhi salaatu wassalaam eegaa sahaabota siiraa isaaniitii fi ambiyoota warra jala deemu hundaa'uu san qofa kan jiru. Kanaafuu har'aan tana torbee dabre magaalaa Finfinnee yookaanis Addis Ababaatti guutuu nama ulamaa'onni bikka jiranitti kitaaba san eebisanii jiranii. Haa ta'u har'aan tana akka bulchiinsa Direedawaatti galma jiddugala oolmaa dargaggootaa kana keessatti har'aan tana nutis akka ilmaatti akka inni nurraa qabuun wal cinaa dhaabbannee wal gargaarree kitaaba kana calaqqisiisuudhaan namuu waan dandeenyuun wal cinaa akka dhaabbannuun barbaachisaa. Sheekha baga gammadan mabruuk alaykum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. الله أكبر إجا كنتبا خنيا أبو خدير الجوار قدا إسان غلطون فنا بفا بريدان بابا خنيا حال بريدان خنو بسانو قطو قدا نوف غلطو مجنان أكوم إسان نفني والسيرانيتي أصو حفوراو خنينيف سدودان غرا والتجيت خنا في الركوتو ديفما قد الله سانغا فچا غرا سغنتا تانوتي خن ولين دبروتا الله اكبر
namoonni qabeenya isaanii hoggaa horatan biyya ifii keessatti invest godhanii biyya isaanii bareechuu hawwatu. Akkasuma ulamaa'onni keenyas ilmi isaan baratan ilmi isaanii hawaasa isaanii irratti invest godhanii hawaasa isaanii jijjiiranii asirraa eegalanii hanga akhiratti akka isaan milkaa'an taasisuuf laffaatii guddoo taasisan. Sanirraa baabaan keenya Sheekh Amiin Ibroodha. Nama karaa da'awaa karaa ibaadaa jaalala islaamummaadha nu keessatti bu'uuruudhaan beekamu kana seenaatu isa dubbata wanni haalota kalleen hin jirtu galatoomi umrii nuu dheeradhu jennaan inshaallah. Kanatti aansuudhaan kitaaba abbaa hawaasaa kana kamaa godhu gulaalaa kitaaba abbaa hawaasaa Dr. Abdi Bashir gama waltajjii dhufanii kitaaba kanarraa waan arkan miira isatti dhaga'amee fi waan kitaaba keessatti arkame daqiiqaa 10 ibsa kan nu godhan taha. كل ما سكينة إلى لدهم في البيت ترجو أن